Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota keenya waan ajaa'ibaa tokkotu deemamaa ture garuu har'aa cinaan furmaata argatee cinaan ammas akkasumatti akka dhokatetti jira. Akkuma amma dura beekamutti dhimma Walloo irratti shakkiin ciccimaa fi saamichi garagaraa ta'amuudhaan hedduu uggurraan mallaqa sassaabu ta'amee ture. Kana qofa osoo hin taane maanguddoon cimaan namni jabaan akkaan dafqa ofiitiin bulee jiraatu cubbuudhaan guyyoota lamaa ol hidhamee jira. Sanirraa kan ka'e Oromoon maal jedha? Oromoo fi amantiin keenya maal jedha? Tokko tokko azalatu yaama, tokko tokko riskitu yaama jedhama. Maanguddicha hamtuu keeyriin jijjiireef namoota biraa gartee hamtuu isaan gochuudhaan deeman salphinaan jijjiireef maaltu daman? Akkuma beekamutti duulli miidiyaa hawaasaatti illee gamaa fi gamana ta'amu murtii guutuu dabalatee abbaa shittoo maal kanaan feesbuukii Naziira Nurratiin yookaan Naziira Abbaa Nurratiin geggeeffamee ture. Sanirratti wal shakkiin cimaan uumamee walamanuu didee namuu saayidii ofii qabatee mataa jabaatee karakkaraa ture. Dhugaan tarabbiiti garuu oolteen bullee maanguddoon hidhamellee hidhaa bahee hidhaa bahuu qofa osoo hin taane wanti baay'ee garaa nama nyaataa ture. Maanguddoon suni nama dafqa ofiitiin bulu ture. Uummanni Walloo akkatti miidhame jennaan qansiraa ofii dhiisee kallattiidhaan gama hospitaalatti deemee jechuudha. Akkuma nama kamiitu achitti immootu achi argamee jennaan namoonni nama guddaa ta'uusaa barraan mallaqa adda addaa akka achitti uummata yaalchisuuf taasisaa ture. Kana kaleessa gadi isinii dhiisee jira inni yeroo haasa'u asliifaa oolini. So walumaa galatti maanguddoon cubbuun hidhamullee rabbiin lakki tanaan si sababee ossikaasa jedheeni rabbiin tanumaan si sababee ossikaasa jedhee maanguddoon kaleessa qansiraa hojjetatee bulu uummanni Oromoon bal'aan haa galatoomu. Akkasumatti immoo warroonni isa gargaarsan haa galatoomanii mallaqa 200,000 300,000 olitti guyyaa kaleessa guuramee fi gammachuu isaa haamilee isaatti cabsan bakkatti deebisuu fi baatanillee gammachiisanii jiranii jechuudha. Amma warri waan kana godhe immoo jilbiiffateetuma abaaruuti ture. Dubbii jijjiiruuf baay'ee yaalamee ture garuu ta'amuu dide. Dhuma irratti namoota waan kana godhanii argitee dubbii baballeessan keessaa dursee guyyaa irraa haa galatoomu obboleessi keenya murtii guutuu namni jedhamu dargaggeessa naannoo Adaamaa kana jiraatudha. Guyyaa har'aa maanguddoo keenya kana dogongoraan akka arrabse amanee dogongoraan wantoota adda addaa akka raawwatame amanee akkuma nama kamiitu akkuma aadaa Oromootitti ra'ee qabatee argitee kabajaadhaan dhiifama gaafatee jira. Kun waan gaariidha, jajjabeeffamuudha qaba. Oromoo biratti waan balleessan irratti dhiifama gaafachuun waan jajjabeeffamuu qaba. Ilma namaatiin dogongorta waan taateef sii galee. Kanaaf murtiin kabaja namummaan maluu fi kabaja maanguddoo saniin malu waan goote ulfaadhu wanti kaleessa darbee jira. Sinii galee garuu immoo namoonni hafe irraa barata. Dhaloonni illee irraa barata. Dogongorri akkasii akkan uumamne irraa barata. Dhugumatti miidiyaa hawaasaa kanarratti jabummaan na boonse. Jabummaan na boonse maa inni cichanii eenyutu waan kana dogongore eenyutu waan kana sirrii jira ka jedhu halkanii guyyaa irratti hojjetamee muraasni keessaa ba'ee jira. Maal ta'e namoonni hedduu kan isaa olii akkasumas kan isarra gadii warri riphee akka nama hin balleessine taa'ee kolfutu jira. Badiin kun maali? Saamicha hawaasa rasaasan haleelamee barsi aarsaa wanni kun gaafa qaqqabdee ilaaltu. Namni rasaasan haleelamee hospitaalatti lubbuun isaa akkana ol jetti jarri saamicha irratti ol lolan. Qaanyee guddaa mallaqa hawaasaa sanuu mallaqa ganaa dhufuufaa sanuu mallaqa ganaa guuramuuf deemu. Namni akkamitti karaa qaxxaamuraatiin duroomuuf deema. Dhiiga uummataa irratti akkamitti duroomuuf deema. Kaabinee maal komannare? Mootummaa maal komannare? Warruma nujjeessu sanuu maal komanna? Kan nujjeessu caalaa isa kanatu nama ajjeese bara. Warra achii rasaasa dha'uusan caalaa warra asii mallaqa hawaasaa karoora irratti qabee pilaanii irratti qabee taa'u kanatu hawaasa san fixe. Dhugaadha ka. Hawaasni kun bara uummanni kun haa yaalamu uummanni kun rasaasa taabitatuuf mallaqa kana walitti guura malee irraa hafeetii miti. Namni qarriffaa banee ajanda mala kana yoom naa dhufa jedhee pilaanii qabatee taa'u jira jechuudha bara. Bargaafa miidiyaa kanarratti arginu nama tokko lama miti jedhan namoota gurguddaati qaanfattu faatu kana keessa jira.
namni mallaqa hawaasa irratti dhiiga nama irratti akkamitti pilaanii karoora baafatee deema jira. Ammallee warri haftan jirtanii tokkoffaa hawaasa dhiifama gaafadha. Lammaffaa badii keessan kan akka uummanni irraa baratuuf warri itti cichaa jirtan itti cichaatti muddaa bahuu qaba. Saaxilamuu qaba. Hattuun hattuudha. Hattuun gandas kutas namummas hin qabdu waan taateef. Hawaasni kuni har'a taateen amma saamichaaf kaa'ame kuni hawaasa bal'aa irraa gargaarsa dacitee jira guututti. Dhugaa isin himaan walloo guyyaa duraa namni mallaqa walitti guuruudhaaf halkanii guyyaa chaalenjii ciccimaa hojjechaa ture. Har'a wanti sun dhaabatee jira. Wanti dhaabateef maali? Lakkaa mallaqa kenna saamama jirra jedha namni. Namni mallaqa ofii fuudhatiniin badheetti facaasuu hin barbaadu. Gargaarsuun addacitee jira. Dhiibbaa uumee jira. Kun irratti dalagamuu qaba. Hawaasni Oromoodhaa kana halkanii guyyaa irra dalaguu qabaa jechuudha. Ajandaa kanatti jijjiirame guutuun guututti. Hawaasni achi halkanii guyyaa irra sassaabdhumu jira. Asii kun ajandaan jijjiiramee jira. Mee kana akkamitti ittiin talan? Silaa danda'ame ka akkanaa kana biyya gaarii hin jiraniif malee harka isaa duraa duubatti hidhanii hidhatti ol darbatan ture. Garuu biyya keenya faalladha. Nama hawaasa gargaaru nama nagaya maan wajjin hanne maa hanna haala nu mijeessine jedhanii nama hiisisan hin hidhamta. Maanguddoon sun amma wanti inni hidhameef maaliif? Mallaqa birrii 600 jedhan namicha jiruu isaati irratti birrii 500 akkaawuntii ofiirra galfatee hin beekne birrii 200 akkaawuntii isaati irraa qaba. Hawaasni birrii 60 wayii irratti gureennan 600 hawaasa saameedhanii maanguddicha nagaa hiisan. Maaliif hiisisan beektaa? Birrii 20 qofaaf hiisisan. Birrii 20 nutti kennee jedhanii kanuma dide jaarti wanni biraan jiru ittiin qamamu fi durriyyaan. Kanuma hin saame jedhanii maanguddicha shab godhanii hiisisanii jechuudha. Garuu maanguddoon rabbiin argitee akka ati gaddasanii miti nama gatame kana inumaayyuu lafa ol kaasee akka inni ijaaramu taasisa jechuudha. Riskiin isa yaamte riskiin karaa ittiin nama yaamtuun hin beektu. Galatoomaa dhugaa rabbi warri maanguddoo san gargaartan. Ammallee hawaasni keenya gargaaramuu qaba. Hattuun biraa jirti bahuu qabdi. Hattuu dhokatte baay'ee jira. Qulqulleeffannee irra hin geenyeef malee eenyu akka taate takka takkaan gadi isin yaasuu deemu. Namoota irraa isin saalfattan namoota gurguddootu jira jiran. Maali hanni hawaasaa kun? Saaxilamuu qaba. Hattuun bakka kamittuu kabaja qabaatuu hin qabu. Kabajaa gootanii fi bira darbaa jirtan. Yemin kabajaan hattuudhaaf kabajaan godhamtu wayiituu hin jirtu. Hawaasa jaalaa. Eegalee jalaanin gorsita. Waan san itti himta. Hin deebita moo hin deebitu? Amma fakkeenyaaf namoota waan akkanaa godhaniin beeka. Namoota irraa deebi'uuf yaalantu jira. Keessaa bahuu dadhaban malee hanni tun badduudha beekta. Takka keessa seentennaan yoo keessaa baate warra ati waliin galteessantu si saaxila. Waan akkana godhe jedhee warra akkasii si saaxila. So hattuun amma wannummaan ajandaan kun itti ka'ee maali? Saamichi marratti wanni walitti bu'iisi dhufe bar mijatuu dhinnaan haalli saamichaa kunis garanaan haala ofii mijeeffatee kunis haala mijeeffatee mallayni immootu dhayitee akkaawuntira buudhinnaan ulee wal eegalan. Ka nyaatamallee jira immoo baay'isawwee jira. Hawaasni nyaatamallee kira rabbiin qabu risiitii ergaa ilmi namaa ebalu irratti mallaqa ergee mallayni uummata bira naan kenna jedhee haasa'u jira. Homa godhan wallaalanii callisan. Waan baay'een nama saalfachiisee callisamaa jira jechuudha. Akkaawuntiin silaa beekamtu lama qofa turte. Akkaawuntii Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaafaa banan. Garee waliinitu jira kan gisee hedduu uummata gargaaruun beekamu. Akkaawuntiin biraa tan maanguddoota wallooti. Jaarsoleedhaan walitti ta'anii kan banan. Akkaawuntii tana lamaan gaafa akkaawuntii gargaarsa naa ergi jedhan feemasoonni biyya keessaa muraasni jechuudha hunda walitti hin qabu. Akkaawuntiin isaan ergan akkaawuntii ofiitti. Aniin keeka waa'ee sanii hin beekne maal godhare hawaasa kiyya bira naagaa jedhee akkaawuntii jaraatana birrii naqa. Jarri miila warra naqattee poostii asii nutti muddite akka nama hawaasni miidhame akkatti madoon akkana hospitaala akkanaa seene akkana aboo pilaanima akkana maaluma eessumaa baafate hattuun biyya ala jirti biyya arabaa jirti maali jennaan akka jirtuun biyyatti dachaatedha ijoolleen biyyaa kanuma hunda badde. Kanaaf wantoota akkana irraa of eeguu qabdanii hanga ammaatti namni of qulqulleessee ani balleessa dhiifama jedhee murtii guutuu qofa murtii guutuu haa galatoomu fakkeenya sarraa fudhattanii hundi keessan gadi dhufuu qabdan. Inni waan dogongore erga amaneera bakka ajjeesan nama tokko dhiifama gaafatee inni dogongora ofii fudhannaan mataa namaatti irra jira abbaa barbaadaa ta'u nuti. Amantiinis oromummaanis akkasuma jirti.
Kanaaf hattuu birallee saaxilaa hin dhiisinaadha. Namoonni mallaqa nyaatamtanillee odeeffannoo namoota waan kana isinii baasuu danda'anitti daddabarsaa. Kanuma isinii dhaama. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa hundi keessanuyyuu yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Manguddoo isaaniillee akkasuma ajandaa uummata walloo kabade kanallee adaraa keessaniin irraanfattin har'a deebi'uudhaan sochii taasisaa isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa. An kan isin waliin ture obboleessa keessan Reedii Adam Tuubii. Namoonni YouTube channel keenya faana taatan subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jedha. Ulfaadhaa kabajamaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa.